hidhamtoota Falastiin maaliif duuti itti muramte? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Musliimoonni hundinuu obboleeyyan kiyyaa warra na hordoftan, wanni obboleeyyan keenya ka Falastiin warra hidhamee mana hidhaa keessa jiru guyyaa lamaan dabre kana keessa duuti akka itti muramtu murteessanii jiran Yahudonni. Sababni wanni kun ta'eef maali jechuu laalla? duuti ummata kanatti muramuun ummata Falastiinitti asbaaba hedduuf jalaa qabdi. Sababa 6-7 fi jalaa qabdi yookaan 4 irraa hanga 5 fi jalaa qabdi. Sababa tokkoffaa irratti wanni ilaaluu qabnu paarlamaan Israa'el kanisat hajaamu teessuma guyyaa kana keessa guyyaa dabre kana keessa taa'een miseensa 62 murteessi jechuun sagaleen 62 duuti haatti muramtu jettee sagaleen 48 ni mormite namni tokko ammoo ni use namni 9 inuun dhufne jechuudha. Asli nama 120 irraa jechuudha. Miseensonni isaanii paarlamaa nama 120 120 sanirraa sagaleen akkanatti adda baate. Harki 62 harki guddaan warra hidhamaa tahee nu harka jiru keessaahu warra lubbuu baasan yookaan shororkeessummaan himataman. Shororkeessummaa jechuun bilisa baasaa guututti jechuudha. Hundi isaaniitu ajjechaan itti muramu jechuun jala sararanii murteessan jechuudha. Waan kana hundaahu seera addunyaa guutuu irra jettaniiti. Mahkamata Jinaayaat Dawliyaa ta'anii fi waliigaltee Jineevaatii fi waan jiru hunda irra ejjetaniiti waan kana hunda dhabamsiisuudhaan tarkaanfii tana fudhatan jechuudha. Kanaafuu mashruuca kana eenyu dhiheesse yoo jenne miseensa paarlamaa intala takka ta'a miseensa paarlamaati maqaan isiidha Loomison Harlech jedhaniini isin tuni nama bin Ghafiir jedhaniin itti gaafatamaa ministeera gartee waa'ee nageenyaa kanaan akka gaariitti hiriira hojii qabdi michuu isaati. Isii tanatu waan kana lafa kaa'e jechuudha. Ejjennoo tana fuudhanii baasanii akka gaariitti gammadanii hogga seerri san bahee ragga'eef booda khamrii dhugaa farshoo dhugaa achi keessaa gabbahan. Walii qicaa jechuudha. Xiqqeessu uummata Islaamaatiif. Kanaafuu obboleeyyan keenya dhageeffattoonni kiyya hundi daawwattoonni kiyya hundi keessanuu wanni waan kanaaf sababa ta'e sadarkaa duraatti al-cunsuriyya alladhi tatamattacu biha al-yahud. Yahudonni yaani hadooddi yookaan uummata gartee gara jabeenyummaa ifi lammii Israa'el qofa ol kaasanii uummata kan qaqqabu isaan keessa jiru saniif waan kana dalagan. Sadarkaa duraatti jechuudha. Akkuma Qur'aana keessa Rabbiin dubbate laysa calaynaa fil ummiyyiina sabiil jechuu turan. Naxnu abnaa'ullahi wa ahibba'uhu jechuu turan nuti ilmaan Rabbiiti jaalalloo Rabbiiti. Warri biraa hundinuu nu gadi jedhanii waan kana murteessuu turan. Qabxii duraatti kana. Qabxii lammadaatti istibaaxatu dam dhiiga halaal godhatu dhiiga namaa inuu yoo nama ganne Rabbi biratti ajrii arganna jedhanii Tawraat jijjiiramee jiru kana keessatti katabatanii jiran. Sifr takwinii fi waan adda addaa kitaaban isaanii kana keessatti namni Arabootaa fi nama isaan hin ta'in kana fixe inuu ajrii argata jaan Rabbi bira. Qabxii tana qabxiin lammadaa. Qabxiin sadaffaadha al-ahzaabu diiniyya paartii amantiidhaa humna guddoo qabdu jechuudha. Har'a ministeerota keessatti ministeerota 32 irraa ministeerri 18 warra akraari kana jechuudha warra amantii jajjabeessu. Warra kanatu aangoo irra qaba kakaasuu isaaniitii wanni kun taate qabxiin sadaffaa. Qabxiin afree isaadhaa tawaan kanarratti isaan kaaftee istiglaalu fatratu culuwwi al-Israa'ili. Yeroo sila Israa'el humna qabdu tana dafanii fayyadamuu fedhan. Yeroo amma Israa'el humna fudhattee faranjii irraa bakka adda addaatti humna harkatte kana keessatti daddaffi fayyadamuu jechuudhaan waan kana dalagan. Qabxiin afree isaa kana. Qabxiin shanee isaadhaa istiglaalu kadhaalika ضعف أهل غزة ور غزة لا فنتي قدوخ يسجر نما كما ترباتمي لما أقول ور غزة رافتن أمة فتن كان فنجا مات نمتكو قافيتا كتلي هي سنة نمني إيباتكو رخا ينجرو أمة عرباتي نؤسن وان كان رتقرتي الجنو خنا قرأتن تا أمة عرباتي ديبوتا أبطي شني ساتنا جهي سامالي استغلال قوة ترامب أحادية القطبية خجان كان yeroo Tiraamp humna qabu kana dafnee fayyadamuu qabnaa jechuu keessa jira.
namicha hiriirri sitti ba'e wanni addaatis ni jirti fuulduraaf Iraanis yoo namicha kana cabsite hiree akkanaatiin argatuu hin dandeenyu daddaffitti haa fayyadamnu jechuu keessa jira. qabxiin jaheessaa tana shaneessaan qabxiin torbeessaa استغلال حال الفرقة في العالم الإسلامي الدب بينسى فجأة أمة الإسلام خرف يدمو ديما ددفت ومن عربا خردهم هو الكوبان قب خرا إني ديما نمني بيخنجر خناف أمة خنا ددفت وان كنف يدمني سير خن أكد في بكا جو يقولوك أمناجي تشو كيسجر مالف ومن عربا كما أما قرتن كنجر هند ثاني حالة لا فينا خيسجر فرنجي جاله هالكني ويا في قومله فكل إنسان خول كألبون كيس جرتون جر خناف دينجدان دبنان نحن تكو فيديو قباسه محمد بن عبد الوهاب أمة خنان سلا عن سن راهي متجا جنان والله دبينا كسي متجا والله محمد بن عبد الوهاب حتى الشيخ ابن باز الرئيس وجراته يوافق جتو تشالنجو وان كان رت الرس دركا أمة إسلاماتي دعائي يقولون أوركم خيس جر مي حرم لما نرى إن يدبتي مسجد الأقصى صدركا ديغمو رجل صدركا جيغور أولى القبلتين وثالث الحرمين قبلة درات حرم سدفاتي مكة في مدينة بود إن يقبه دبتي مي ما دبتوا طبعا بلاد الحرمين علماء قدام كل ما من برر التكان دبتين يا ربي ومتى فلسطين كان في رحمة قولي مالي في نجي انتك اللهم انصر أهل غزة ما نجي انتك محمد بن عبد الوهاب خربرتي سوافك والله بعيد اتديبين جاء إمام مكررة محمد بن عبد الوهاب يساوي ولنجتن ولن أرجن خنين تولشيتوتا ومن فرنجين قل أتيلا فخاية تجيش وما تكخي سنجرا لا شيء لهم لا علاقة لهم لا بآل الشيخ ولا محمد بن عبد الوهاب ولا شيء خيسان بين سنتي ما هذا ثاني خيسان برني أصلا ما هذا جبوتي برنيتي أمتى ميك خيساباني تاريخ السينا موتما سعودي بوتت توقف لما فسد فهند ثاني برنيجر ور كان هاسوخو ور السينا سنون بهين جرين ثاني خافان أورموتو سريسي هاسون نندين ور خناتو لفاخي نمانكي كجيه هل كان يقول لفاخي خنافو خنمالين دي بساف قول الشاعر شمر الحنفي نما جانين يقاهو إمام الشافعي لجنجتش سني وباقري مالجي ولقد أمر على اللئيم يسبني أيوة فمضيت ثمة قلت لا يعنيني نما قرتي أبارما تكاتا جلي إسان الربسون بردا براجي مالجي نمبانو نما براباني جيتين برا ختاجي أنا كستين بردا برا خنين مالي في جنان كومنتي سجل جرتو سول عليه أنا كومنتي كسيسا سول عليه في جرت إن هنجستا كانت دبته بكسم برندم لا أما اللي شير قدا كومنتي تناولي دبرسا خنافو ومني أران تنحك أهيمور راسوداتي خن ور الدين إساني تيني قرقري عبد الله بن مبارك كجي قافنا ميتش تيني الأوركته فاركون عبد الله بن مبارك جنان ودو عربية قوتو غاري قوتو فرد جين أنا لا أبيع ديني بالتينيين ور الدين ساني تيني قرقرة خنين دولار قرقرة خنافو حكا دبتشو راونا أفاني سانك أبو خنا مصلحاتنا أبن بو آخنا أبن والنسان نقدتنين كان نتدين كان ينقرقر يوتاني سلفي حقيقي تانا مالي سلفين تان في سلفي في السنفين غراغرون مقبا خنافو ورى أما يكون سنفوت الرهدون ساني مالي سلفوتا ميتي نونتي مالي لامتي ميتي خنا كغارب بيخا نحن نجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مناهج خطابة ساني قرأيتين قراسي سيان فتح المجيد يافد كتاب شرح كتاب التوحيد قرأيتين قراسي أحبه في الله ربي يتشان جال الدان ومتخنامت شيخ محمد بن عبد الله أرفع من هذا شيخ محمد بن عبد الوهاب صدركاتنا أولي درجة نساء كان قدو خنافوا أيها الأحباب الكرام واني أكان إرد دلقوك أمنو واني أكان إرادو بچوك أمنو عالمنا إسلاما وان كان قبه إنكاروك أبا نم تكون إنكار هنگا أماتي قبه مرمين وقنا وران إيران تحية عسكرية له والله يوجرخون كأتشد متاته لمتونين هركا جران عراق التنك أبن هركا بيتين يخيستي هركا قبنا الليبانو ستي هركا قبنا هركان في نسيم فود أمتي ينجج إيرا تحية عسكرية له خنافو خنكا قارتي هابينو وري وان كان الرؤوسا غثائية خنخيسة عالم الإسلام ربي هباس جنيت وعي قدو قبل الرا حرمني هندس لا قبهيت وعي قدو قبل لكن سودان جل إسان قوتي اللهم دمر الظالمين بالظالمين أين أنت ظالم بنفسك سد بتدعيني في ظالمة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار يا ربي ظالم تو دخلت الإركتنا جاء يداتو سنتقع إسن أرى ظالموت جلاهم باني متى خيس بيفو
ما لنا ما قوة فاقد الشيء لا يعطيك خناف إن شاء الله تعالى ورقرتي كفري ربي سبحانه وتعالى يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يا ربي سبحانه وتعالى خنافو خنا كستها بينه وبليين كي فلسطين ربي برد أبته